Rammoo kan ilaallu gochoota lafee dugdaa daa'immanii miidhan kan maatiin beekuu qaban kan jedhu. Gochootumaan nuti yookaan maatiin guyyaa guyyaatti raawwatan kan lafee dugdaa daa'immanii miidhan isaan kamii? Fayyaa lafee dugdaa daa'immanii eeguuf immoo akkasumas pooscherii isaanii dhaabbii qaama isaanii booda sirreessuuf maatiin maal beekuu qabu kan jedhu kan armaan gaditti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Ani Dooktar Abarraadha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Inni jalqabaan osoo umuriin hin ga'iin akka taa'an taasisu. Noormaalii daa'imman naannoo ji'a 4 mataa isaanii qabatu. Naannoo ji'a 6 sappoortii wayiidhaan yookaan deeggarsa wayii yoo goone uffata fa'aa jala keenya taa'uu jalqabu. Naannoo ji'a 7 immoo of danda'anii taa'u jechuudha. Maatiin tokko tokko ji'a 4 ji'a 5 osoo yeroon hin ga'iin osoo umuriin hin ga'iin akka isaan taa'an yookaan qabanii teessisu. Kun immoo sirrii miti jechuudha. Kun wantoota lafee dugdaa daa'immanii miidhan keessaa tokkodha. Osoo yeroon hin ga'iin teessisuu yaaluu sababa maashaa qaama isaanii jabina waan hin qabaanneef lafee dugdaa irratti ba'aa ta'uudhaan qaamni isaanii lafeen dugdaa isaanii akka jallatu yookaan akka miidhamu taasisuudhaan pooscherii yookaan dhaabbii qaamaa isaanii boodaallee ni miidha jechuudha. So osoo umuriin isaanii hin ga'iin akka isaan taa'an puush gochuun yookaan qabanii teessisuun sirrii miti. Inni lammaffaan harka qofa qabanii harkisuu yookaan harka qofa qabanii lafaa kaasuu. Harka qofa qabanii harkisuun buusaa qaamaa ciqilee fa'aa kana dabalatee jechuudha. Kanneen akka ciqilee fi gatiittii qofa osoo hin taane lafee dugdaa keessumaa kanneen naannoo mormaa jiran irratti miidhaa guddaa fida. Pulling a child can damage their spine, especially if they are pulled by the neck. So harka tokko akkasitti gottonnee qabnee lafaa kaasuun yookaan harka qofa gamaa gamana qabnee lafaa kaasuun miidhaa ciqilee buusaa irrattis lafee dugdaa irrattis miidhaa fida jechuudha. Biroon yeroo dheeraaf dugdaan ciibsuu callisanii akka isaan dugdaan ciisan taasisuu fi akkasumas gaarii daa'immanii keessa oolchuu. Gaarii yookaan konkolaataan daa'immanii isheen xinnoon tokko jirti. Ishee keessa kaa'anii kan oolchan jiru. Dugdaan ciibsanii kan achumatti calluma yeroo hundaa daa'imni dugdaan ciisu jira. Kun wantoota lafee dugdaa daa'immanii miidhan keessaa tokkodha jechuudha. Daa'imman kan isaan sirriitti qaama isaanii sochoosanii jabaatan yeroo garaan ciisanii fi yeroo bilisaan gadhiifamanidha. So daa'imman yeroo garaan ciibsu jabinni qaama isaanii yeroo yerootti ni dabala. Callisnee dugdaan ciibsanii dhiisnaan gaarii miti jechuudha. Haa ta'u malee yeroo isaan rafan dugdaan raffisuu qabna. Garaan raffisuu hin qabnu. Akka isaan hin haffanan kan hin bokokne. Konkolaataa yookaan gaarii daa'immanii osoo maashaa fi lafeen qaama isaanii hin jabaatin achi keessa yoo keenye wanti kun immoo maal godha akka isaan qaama isaanii sibicha sochoosne taasisa. Iddoo tokkotti hidhee isaan kaa'a waan ta'eef akka qaamni isaanii hin jabaanne taasisa. Ijoolleen yeroo hedduu gaarii yookaan konkolaataa keessa dhaabbataa oolanii keessa taa'aa oolanii dafanii hin daa'imanii dafanii hin deeman. Warra callisnee lafarratti gadhiisnetu dafee daa'ime dafee deema. So daa'imman akka isaan yeroo hunda dugdaan ciisan taasisuun akkasumas gaarii kan konkolaataa daa'immanitti ishee xinnoo sana keessa oolan taasisuun lafee dugdaa isaanii miidha. So mee akka waliigalaatti immoo fayyaa lafee dugdaa isaanii eeguuf maal gochuu qabna kan jedhuu fi akka waliigalaatti tokko ifa aduutti baasuudha. Ifa aduutti baasuun jabina lafee dugdaa dabalatee lafee guutuuf gaariidha. Garbiraan garaan ciibsu. Daa'imman yeroo garaan ciibsinu maashaan qaama isaanii keessumaa kan naannoo mormaa, naannoo gatiittii, naannoo dugdaa jiran ni jabaata. So daa'imman torbee 2-3 booda darbee daqiiqaa xinnoo ofillee haa ta'u garaan galgalchinee laphee keenyarras haa ta'u qaama keenyarra yookaan sireerra xiqqoo ishee ciibsine ilaaluun gaariidha. Haa ta'u malee yeroo garaan ciibsuu kana yeroo isaan rafan garaan ciibsuu qabu, dugdaan ciibsuu qabu. Akkasumas bakka sochiin hin eeyyamne yookaan hin mijanne bakka tokko yeroo dheeraa kaa'uu dhiisuu. Gaarii daa'imman yookaan konkolaataa daa'imman keessa yeroo dheeraa kaa'anii dhiisuu. Dugdaan ciibsanii kaa'anii dhiisuun gaarii miti. Akka isaan sosocho'an taasisuun gaariidha. Limit container time jedhamu. Avoid keeping babies in seats, swings, bouncers. Bakka hidhee isaan kaa'uun sirrii miti. Akkasumas immoo overall akka daa'imman dursan eeyyamu. Isaan yeroo barbaadan of danda'anii kaa'anii haa taa'an.
Isaan yeroo barbaadan daa'imuu haa jalqaban. Isaan yeroo barbaadan waa qabatanii dhaabbatanii deemuu haa jalqaban malee ofii keenya dirqama taa'uu qabda jennee daa'imuu qabda yookaan deemuu qabda jennee dirqama gottatu hin qabnu. Akka isaan dursan yeroo kennuufi. Yeroo taa'uu, yeroo daa'imuuf kan kana fakkaatan yeroo barbaadan isaanuu ajaja keenya malee ofii isaanii ni taa'uu, ni daa'imuu, ni ka'u jechuudha. Garbiraan yeroo hunda bobaa jala qabuun kaasuu akka siraa harka gamanaa qabnee gottatu osoo hin ta'in yeroo hunda bobaa isaanii jala qabu. Bobaa isaanii jala qabnee kaasuu. Darbee darbee garaan ciibsuu. Kana gochuudhaan akka jabinni qaama isaanii keessumaa jabinni lafee dugdaa cimu taasisuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.